Hello. Sena. Odu ariifachiisa. Dhaamsa ariifachiisa. Dhaamsa ariifachiisa. Seenaa mee? Seenaa ba'a. Hin jirtanii ba'a? Namni mana keessa waan jiru fakkaate. Takka biltsiginnaa badhaadhina warra badhaadhinaa jira. Warra badhaadhina yaadame. Ijoolleen sudarabiyaa tanaaf numa hiinaa. Oromoon sagalee ta'uufi qabdi numa jenna. Oromoo sagalee taatuuf waan agarre. Tanattuu beektaa diinii nuti uffataa beeke. Warra humnaan ol kaasu taate Oromoon humnaan. Yoo oboo gargaaruu jaaniin humnaan maallaqa sii galtee saayibni saayibatti wayiwaatee itti oo'ee footoo meeqa agarsiisee jite maallaqa obootiif akka arjoomu godha. Barta Oromoon waan ajaa'ibaati uummanni keenya kun. Uummanni keenya kun jajjaba. Jajjaba. Sagalee namaa ijoollee Sudarabiyaa keessatti hidhamtee jirtuuf sagalee haa taanu yeroo jaan torban kana guutuu si galtee namni haasawaatuma jira. Lallabaatuma jira. Nama gabbee biyya takka keessaa sagalee ijoollee teenya tan Sudarabiyaa keessatti dhumaa jirtu tanaaf nama sagalee ta'u tokko waan agarre. Kanaaf Oromoo waan agarre qaboo amma Tigiree fi sabni biraa Oromoodhaaf baate faa malee waan agarre. Community Oromoo ka waa'ee rakkoo sii galtee ilmaan Oromoo Sudarabiyaa keessatti miidhamaa jiru kana hoggantoonni community biyya alaa tana keessa jirtu community Oromoo jechuudha. Kan sii galtee rakkoo ijoollee teenyaa tana irra karoorfannee jirraa sagalee ta'uudhaaf qophiidha jedhee nama sii galtee sooshaal miidiyaa kana gubbabee yookaan miidiyaa Oromoo kana gubbabee nama tokko sii galtee sagalee ni taanaaf jedhee ka dubbatu agarra. Waan ajaa'ibaati boo. Maali mataa jabaachuun nama keenya kanatti? Namni keenya kana mataa jabaachuun qabu. Sagalee naa ta'e waan laaftu gabbaatee sagalee ta'uuf qaama addunyaatti sii galtee iyyuudha. Human Rights'tti iyyuu, Amnesty'tti iyyuu. Warra sii galtee dhaabbata mirga dhala namaa irratti dalagan sii galtee sanitti iyyuudha. Mee fakkeenyaaf obboleessa keetiif dhiiga keetiif sagalee ta'uun maal nama dhiba? Maal sii galtee nama rakkisa? Waan takka nama rakkisu. Wallaahi uumaa nama rakkisu jechuudha. Waanuma namni keenya kun keessa jiru ajaa'iba natti hojjedhaan. Namni Oromoo kun
fakkeenyaaf namni keenya hawaasni keenya achi deemnee jiti dhaabbiilee siigaltee siyaasa Oromoo komanne yeroo hedduu namni komatamuu qabu namni siigaltee Oromoo tana ajjeese hawaasa Oromooti. Namni gabrummaa Oromoo tana diina jalatti kan qabaa jiru uummata Oromooti dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifin kana jee beektu? Uummanni keenya kan siigaltee dhaaba sossoosu, kan qabsoo sossoosu, kan rakkoo Oromoo dubbatu hawaasa. Hawaasa bu'uurri siigaltee hawaasa jechuudha. Hawaasni keenya siigaltee Oromoodhaaf sagalee haa taanu yoo jaan wal dhiibanii wal kadhatanii walitti oo'anii siigaltee wal gabbaasan walitti oo'anii hawaasni Tigree garuu uummata isaaniitiif sagalee ta'uudhaaf hojii isaa lafa dhiisee jite qabeenya isaa dhiisee uummata kiyyaaf sagalee ta'uutu irra caala jedhee gabbee uummata Tigraayiif sagalee ta'aa jira jechuudha. Miliyoona 60 miliyoona 70 zaabbachuu jira nuti. Eessa jirti Oromoon mee? Waan hedduu siigaltee Oromoo tanarraa nama dhibaati. Nama dhibti Oromoon. Uummata keenya siigaltee waan tole. Oromoo yeroo hunda siigaltee namni keenya waan toletti waan takka xumura ga'ee tolee bareedee siigaltee faarfamuu deemu dura fiineeti anaatu bar harka keessaa qabaa anaa dalageen anaatu waa gargaaree jenna beeta yeroo wanni tokko tolte akkasii siigaltee afaan mimmeeffannee salfii duraa dhaabbannee anaa bara kana godhe anaatu san jechuudha tokkoffa Oromoon. Wareegama namni keenya siigaltee kafaluu irratti obboleeyyan keenya nama keenya kamiidhamuu jiruuf sagalee ta'uu irratti wal kadhannee walitti oonee jiti wal baafna. Kun siigaltee rakkoo guddaadha. Oromoo irraa siigaltee furamuu qaba kun. Waan akka malee nama ajaa'ibsiisaati. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf ijoollee teenya tan Suudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jirtu tanaaf karaa dandeenyuun sagalee ta'uufiin bira dhaabbachuun rakkoo isaanii addunyaatti himuun gaariidha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Osoo ijoolleen Oromoo dhalli kee dhiigni kee mana hidhaa keessatti oowwaan tempireechara haay ta'ee gubachaa jiruuti. Hadirba gana gaandufte. Osoo gubachaa jiruuti. Ati sagalee ta'uuf dhabdee siigaltee. Mee ijoollee Suudi Arabiyaa san miidiyaarra fiidee har'a maaltu jira jettee dubbatta qaanyiidha kun siigaltee. Qaanyiidha Oromoorraa. Kanaaf waan nama dhibaati. Eessarraa Oromoo tana eessarraa fuutee eessatti akka galchituun nama dhiba dhugaa dubbachuudhaaf. Hin beekne uummanni biyya keessaa leewwoo siirii siigaltee itti jiraatte warri biyya alaa jiru kun uummata akkam akka ta'e wallaahi nama dhiba. Warra siigaltee waan tole siigaltee kootii uffatee nuti tolchee nuti bareechee waan bareechee irratti kootii uffatee jiti. Barnuu tolchee nuu bareechee yeroo faayinaalii irra geesse akkasii siigaltee maqaa barbaada fiidaa jechuudha. Waan namni irra laffee irratti. Xabiyaan nama keenyaa tana. Waan takka siigaltee jalarraa itti laffaanee itti qabsoonee waa jijjiiruu irratti. Waan jijjiirrisan siigaltee gama bu'aatti jijjiiruu irratti rakkoo bal'aa qabna dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo bal'aa qabna. Hawaasa Oromootis fudhadhu. Miidiyaa Oromoo kan siigaltee Oromoofiin dhaabbadha jedhuus fudhadhu. Miidiyaan Oromootis akkuma hawaasa Oromootti waliin rafaa jira. Kana
yeroo siigaltee fandii wayii barbaannu kootii keenya uffannee jite footoo Jawaarfaa qabannee jite fandii barbaannaa jechuudha. Fandii barbaanna. Ganda keessa fiinee jite waa barbaanna. Bakki silaarra fandii irraa barbaannee kootii uffannee wanna goonu warruma akka Suudi Arabiyaa kana fa'aadha jechuudha. Kanaaf sagalee ta'uu irratti miidiyaan Oromoo eessa jira? Hin jiru. Miidiyaan Oromoo hin jiru. Keelloo fudhadhu, OMN fudhadhu, waanuma miidiyaa Oromoo jedhanii maal akka godhaa jiran nama dhibaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo dhalli Oromoo siigaltee mana hidhaa keessatti miidhamaa jirutti, yeroo uummanni Oromoo gabrummaa hamtuu biyya keessaa waxalamaa jirutti, miidiyaan Oromoo siigaltee hayyoota Oromoo kan tarsiimoo baasu barbaaduu dhiiseeti miidiyaan Oromoo maal godhu beektaa? Namuma 3-4tu siigaltee walitti qabamanii waan itti fakkaateef akka xiinxaltootaatti bakka takka ta'anii odeessaa jiran jechuudha. Kun qaanyii guddaa. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti siigaltee mana hidhaa keessatti dhumaa jirtu tanaaf mee OMN maal godhe? Keelloon maal godhe? Maal godhe? Rakkoo tanaaf deemtanii hawaasa biyya alaa tana keessa dubbiftanii hayyoota dubbiftanii hayyoota kana qabattanii siigaltee warra dhaaba mirga dhala namaa kana dubbisuu irratti wanni OMN godhemee askan maal gooteme? Keelloon maal godhe? Isin siigaltee warri walitti dhiyaatu warri saa'ibaa warri gandaa walitti dhuftaniituma miidiyaa irra teessanii haasa'uun faayidaa ni fida, bu'aa ni fida. Kanaaf haalli siigaltee amma miidiyaan Oromoo keessa jiru waan siigaltee fokkootaadha. Miidiyaan Oromoo jechuun sagalee Oromoo jechuudha. Yeroo siigaltee waa barbaadu yaanu sagalee Oromoo jettanii tottolchitanii miidhagsitanii wayin barbaaddattan dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo faayidaan Oromoo miidhamte, yeroo Oromoo rakkoon geesse eessa jirtu? Maaliif sagalee hin taaneef? Maaliif hayyoota Oromoo siigaltee biyya alaa tana keessa jirtu qabattanii maaliif waajjiraalee human raayitii tana dheexxanii hawaasni keessanillee akka hawaasni Oromoo biyya alaa jiru akka boogootanii maaliif uummata kanaaf sagalee akka ta'an hin goone? Maal goote? Maal godhaa jirta? Mootus ilaaltu waan akka malee siigaltee namatti dhagaamaati. Miidiyaa Oromoo kan jaamu kun. Kanaaf haalli siigaltee amma miidiyaan Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf OMNs yookaan fudhatu taate gaafa Jawaar jiru san gaafa Jawaar qindeessaa ture san akka malee caasaallee biyya keessaa qabaachaa ture jechuudha. Waa'ee rakkoo saba kanaa dhugatti irraa dubbachaa ture. Arraan tana siigaltee Jawaaruma wajjin lixee kute. Warra silaa ulaagaa waa dubbachuun beene miidiyaa gubbaa bahee waa laaqu hunda warra akkasii san siigaltee xiinxaltoota yaaniitti ol baasan jechuudha. Sanuu akkaataan itti ol bahu akkaataa siigaltee ol beekaniin, akkaataa gandaatiin, akkaataa godinaatiin interview wal godhaa jirtan. Kun siigaltee sirraa'u qaba. Sirraa'u qaba. Yoo barbaadde siigaltee miidiyaa maqaa Oromootiin baname kana jalatti waa'ee gandummaa hin dalagin. Yoo barbaadde siigaltee miidiyaa gandaa dhaabbachuu ni dandeessa. Miidiyaa gandaa kanuma ganda keetirraa dubbatu. Kanuma gosa keetirraa dubbatu. Miidiyaa akkasii dhaabbachuu ni dandeessa. Namni si dhorku hin jiru. Garuu miidiyaa maqaa Oromootiin banamee hojjechaa jiru kan siigaltee Oromoodhaaf sagalee ta'uudhaaf hundaawe kallattii isaa jijjiirtee miidiyaa firummaa miidiyaa siigaltee gandaa ka godinaa godhuurraa gocha kana keessaa bahuutu barbaachisa.
haalli siigaltee miidiyaan Oromoo itti deemaa jiru haala kana arkaa jirra. Kun siigaltee dogongora guddaadha. Sirreeffachuu barbaachisaa. Oromoon hayyuu hedduu qabdi. Waa'ee tarsiimoo qabsoo Oromoo irratti, waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hayyuu hedduu qabdi Oromoon. Kanaaf miidiyaan ganda keessa deemee hayyuu barbaadee waa'ee qabsoo Oromootii fi tarsiimoo qabsoo Oromoo irratti hayyuun akka waa dalagu godhuun ni danda'ama ture. Miidiyaan keenya irra san godhaa jira. San godhaa jira. San godhaan jiru. Kanaaf dogongora guddaadha. Dogongora kanarraa siigaltee fooyyeffachuutu barbaachisa. Dogongorri siigaltee uumamaa jiru kun Oromoodhaaf sagalee akka hin taane nu godhaa jira. Keessaafuu ijoollee Suudi Arabiyaa tan kaleessa miidiyaa Oromootiif waan qabdu siigaltee baasaa turte. Tan wareegama kafalaa turte san arra dagachuun waan akka malee nama dhagahamaati. Miidiyaa Oromoo jechuudha. Kanaaf wanti kun siigaltee hatattamaan sirreeffachuutu barbaachisa. Sirreeffachuutu barbaachisa. Kanaaf rakkoo ilaalchaa miidiyaalee Oromoo keessatti mul'achaa jiru sirreeffachuutu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf. Arraan tana siigaltee miidiyaan meeshaa waraanaa guddaadha. Miidiyaan Oromoo bar akka nuti beeknutti miidiyaan Oromoo bar qabsoo Oromoo tana gara fuulduraatti oofuudhaaf baname. Hawaasni Oromoo inni miidiyaa Oromoo kana bananiif qabsoo Oromoo gara fuulduraatti oofuu fi rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru addunyatti beeksisuuf. Kana wanni siigaltee miidiyaan Oromoo banameef. Arraan tana kana godhaa jirra. Kana godhaan jiru. Miidiyaa Tigraay fudhannume. Miidiyaan Tigraay waa'ee uummata Tigraay akkamitti gabaasaa jira? Akkamitti gabaasaa jira? Haalaan lume ni beektan akka itti gabaasaa ture. Keenya garuu akka waan miidiyaa siigaltee mootummaan Itoophiyaa hayyama kenniteettii fi waa'ee qabsoo Oromootii fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa hin dubbatu. Hin dubbatu. Haraami isaaf. Haraami. Kanaaf wanni kun siigalteen haalaamaadhaa sirreeffachuutu barbaachisa. Miidiyaan keenya sagalee uummata keenyaa ta'uu qaba. Rakkoo uummata keenyaa furuudhaaf miidiyaan qawwee guddaadha. Meeshaa guddaadha. Kanaaf kana sirreeffachuutu barbaachisa. Kun sirraa'uu qaba. Kana kanaaf Oromoon siigaltee ijoollee teenya tanaaf sagalee haa taanu. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa miidhamaa jirtu tana tan siigaltee mootummaan Itoophiyaa warra mootummaa deeggaruu galchuu irratti, warra maallaqa qabu galchuu irratti, warra maallaqa hin qabnee fi ilaalchaan sabboonummaa qaban mana hidhaa keessatti akka mootummaan Suudi Arabiyaa achi keessa cunqursitee achi keessatti ajjeesistu godhuu irratti argamanii jechuudha. Kanaaf dhalli Oromoo addunyaarra jirtu ijoollee teenya tanaaf sagalee ta'uu barbaachisa. Bira dhaabbachuu barbaachisa. Waan qabnuun siigaltee waliin baafnee gargaaruutu barbaachisa. Kana wanni barbaachisu. Kana godhuu barbaachisa. Kanaaf tanumaan jechuudhaaf dhufee ani siigaltee akka nama tokkootti waan hin ofirra murteessee jiru jira. Waan hin danda'uun haalaan danda'uun waan ifarkaa qabnu amma fakkeenyaaf silkii tana ifarkaa qabna. Waan sooshaal miidiyaa kana ifarkaa qabna.
haalaan danda'uu fi akkaataan danda'uutti uummata kiyyaaf sagaleeniin taajeetiin waa dagalee jira. Kanaaf miidiyaan hundinuu warra siigaltee sooshaal miidiyaa kana gubbaa jirtan as gubbaa teessanii muguun hin barbaachisu. As gubbaa teessanii waan biraa barbaaduun hin barbaachisu. As gubbaa teessanii nama arrabsuun hin barbaachisu. Waan dalagu qabdu saba kanaaf dalagi. Dhaamsa siigaltee Oromoo bira geessisuun barbaachisu bira geessi. Yoo hin beeknes nama gaafadhu akkatti sheer godhan. Yoo hin beekne akkatti sheer godhan nama gaafadhu waa barachuun gaariidha. Kanaaf rakkoo Oromoo tanaa fi warra Saudi Arabiyaa kanaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha. Rakkoo isaaniitiif addunyaan akka dhageessu godhuun obboleeyyan keenya akka furmaata argatan godhuun barbaachisaadha fi murteessaa. Kanaaf gaa meen jirtanii Oromoo abshaala ta'e Oromoo abshaalummaa sirraa barbaachisa. Murannoo sirraa barbaachisa. Gootummaa sirraa barbaachisa. Oromoo waan sadeen kana qabaannaan bilisummaan teenya yeroo gabaabdu. Kana. Kanaaf gaa kanumaan jechuu barbaada. Fakkeenyaaf namni keenya wanni godhuu qabdan miidiyaaleen siigaltee warra gama yuutuubiin illee jiru. Warri yuutuubii jiru yuutuubii irratti hojjechaa jirtan obboleeyyan keenya ijoollee Oromoo tan Saudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jirtuuf sagalee haa taanu. Sagalee haa taanu. Warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan kana akka jiru siigaltee warri afaan Arabaa beeytanis ispeeshaalii warri afaan Arabaa beeytan sooshaal miidiyaa kana gubbatti aanee ijoollee Oromoo tan Saudi Arabiyaa keessaa miidhamaa jirtuuf sagalee niin tahajii barreeffadhu. Barreeffadhu. Sooshaal miidiyaa kana gubbatti ijoollee Oromoo tan Saudi Arabiyaa keessaa miidhamaa jirtuuf sagalee niin tahajii barreeffadhu. Afaan Arabaatiin, afaan Arabaa beekus, afaan Ingiliffaa beekus. Kanaaf yeroo ammaa tanarraa eegallee duulli akkanaa gaggeeffamuun barbaachisaadha jechuudha. Gama biraatiin ani beektaa akkuma nama tokkootti yaada kannachaa jira. Akkuma nama tokkootti akkuma nama Oromoo tokkootti yaada kannachaa jira. Kanaaf warri siigaltee tuutaraa waa barreessuu beekus ol bahaatii tuutara kanaan siigaltee ani ijoollee Oromoo tan Saudi Arabiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jirtu du'aa jirtu dhukkubaan siigaltee miidhamaa jirtu sagalee niin tahajii addunyaan akka dhageessu godhe. Meetu laaftu amma tana godhuun laaftu tana goonaan sagalee taateef Oromoon tana sirraa barbaaddii bar. Waan salphoo tana siigaltee saba keetiif waan goone maali? Maali boo? Waan ajaa'ibaa jira boo. Kanaaf waan nama dhibaati dubbiin teenya tun waan nama dhibaati. Kanaaf akkasitti siigaltee sagalee haa taanuufi kanaaf warri yuutuubii siigaltee maallaqa barbaaduu qofaa miti. Ijoollee teenyaaf sagalee haa taanu. Warri chaanaaliin isaanii gurguddaa sagalee ta'uufiin barbaachisaadha.
bakki ati siigaltee chaanaaliin kee bakki itti irraa laalamu Suudi Arabiyaa akka taate ni beekta. Warra siigaltee chaanaalii gurguddaa qabdan. Ka siigaltee viidiyoo kee si ilaalee maalla inni akka sii kafalamu godhaa jiru warra Suudi Arabiyaa akka taate beektu. Ni beekta. Ummata kalees chaanaalii kee siif guddisuudhaaf si bira dhaabbatee sabiskiraayib si godhe kana arraan tana sagalee tahiif. Chaanaalii siigaltee wayiin barbaaddu bichaa ta'uu hin qabdu. San bichaa ta'uu hin qabdu. Kanaaf wanni irratti dalaguu qabdu sagalee ijoollee teenya tan Suudi Arabiyaa keessa miidhamaa jirtuuf sagalee ta'uu barbaachisaa jechuudha. Kana godhu barbaachisa. Kana gama biraatiin gaa nuti chaanaalli keenya xixiqqaadha. Chaanaal yuutuubiin keenya gaa xixiqqaadha. Xixiqquma harkaa qabnu kanaanuu siigaltee halkanii guyyaa takkaa siigaltee rafneen beenu Oromoodhaaf sagalee ta'uu irratti. Haala siigaltee biyya keessaa rakkoo uummata keenyaa akka furamu godhuu irratti waan rabbi siigaltee nu laaffisi dalagaa jirra. Kanaaf gaa chaanaalli siigaltee Kiyyalleen Haramaayaa Tuub ja'a. Haramaayaa ja'a. Subscribe godhaa. Beeyta Haramaayaa tana beeytu. Haramayaan tun siigaltee maqaa laafaa miti. Haramaayaa jechuun biyya seenaati. Haramayaa jechuun biyya seenaati. Biyya qabsoon Oromoo irraa burqite, biyya qabsoon Oromoo itti utubamte dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf namni keenya beektaa nuti seenaa tana barreeffachuu irratti of duuba hafne malee akkuma siigaltee Harargeettu waa barreessinee dhaloota dhaalchisuu irratti hanqina bal'aa qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf. Amma fakkeenyaaf Maalik Ambaar eenyuuf beekame? Maalik Ambaar Piraayim Ministeera Hindii kan ture. Gabrummaadhaan bitamee biyya Hindiitti siigaltee Piraayim Ministeerii Hindiiti. Seenaa kana siigaltee warri nafxanyaalleen awwaalanii turan. Amatuma tokko lama dhageenye nuti. Maalik Ambaar Hindii akka bulche, Piraayim Ministeera Hindii tahee akka bulche. Kan dhalootaan Harargee Haramaayaa akka ta'e dhiyuma tana dhageenye jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Seenaan Maalik Ambaar hedduutu jira. Waan ajaa'ibaa jira. Piraayim Ministeeraa beeka. Oromoon siigaltee biyya keessa kutteetiti Hindiyaa'uu siigaltee Piraayim Ministeera taatee bulchite jechuudha. Kanaaf seenaa teenyallee walitti qabannee barreeffachuun dhalootaaf dabarsuutu barbaachisa. Gama biraatiin burqaan siigaltee wanni Haramayaa maqaa kana siigaltee YouTube irratti baafanneef kan biraa Mahammad Ibrahim Ahmad Giraany kajaan Ahmad Ibrahim jechuudha. Ahmad Ibrahim lafa seenaarraa kan dhalate. Haramayaarraa kan dhalate. Lafa Haramayaa hubata. Kanaaf siigaltee seenaa hedduu jira. Haramayaan siigaltee biyya qabsaa'otaati. Akkasuma siigaltee Sheekh Mahammad Amiin Kaarroo faatutu siigaltee lafa Haramayaarraa ba'e. Kanaaf gama qabsootiinis waan jajjabduu dalaydee Haramayaan seenaa siigaltee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabdi. Anilleen siigaltee biyya seenaa qabdu, biyya gootummaa qabdu, biyya ulamaa hidhaan addu ture sana. Biyya seenaa tanaaniin chaanaalii Haramayaa Tuub jee akkasitti banee jira. Kanaaf subscribe godhaa, share godhaa. Kanaaf miidiyaan Oromoo gurguddaan gaa sagalee Oromoo yoo ta'uu baatellee xixiqquma siigaltee amma bannee itti rakkoo Oromoo dubbachaa jiru tanaan sagalee Oromoof ta'uudhaaf qophiidha. Kanaaf anan qonumaan jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaadaa share walii godhaa. Ijoollee teenya Suudi Arabiyaa keessa jirtu sagalee haa taanu. Rabbi siigaltee haa baasu. Rabbi siigaltee roorroo san jalaa biyya isaaniitti biyya teenya irratti Rabbi haa galchu.